Ashama kam jirtu nageenyi waaqayyoo lafa jirtanitti isinii haa baay'atu fayyaa nagaa keessanii nuuni jirra galata waaqayyoo bakka jiraattanii har'a keessatti isinii hin jenna nagaa keessa miti jirra bakka jiraattanii Noora nagaa keessa miti warri mana keenya haadhi taata subscribe godhaa maatiin nu ta'a har'a waan bareedaa tokko qabannee gara keessa dhufnee jirra kottu gurbaa isinii hin jenna dhiifama. Arwana adisi toko qabanne fuula keessa numne jira nama haaraadha ishi kanallee haaraa miti kan dura argitaniittu nama adisi fideen dhufee jira obboleetti maqaa kee himadhume obboleetti dubbadhu qash dubbadhu isiraatiin dubbadhu nagaa gaafadhu miskiina insiraatiin nagaa gaafadhu ishii burtee tokko dubbadhu. Hai akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Sagalee keetti dabal ganna qaba. Ani maqaan koo Burteen jedhama isiniin jedhe. Gobas isheen sodaatte maaliif akka dhufnee jirru isinitti himna amma nu wajjiniin taa'aa jechuudha maali yoo jettaniinis obboleewwan kun na bira dhufanii jiru obboleettii isaanii biraankii goona obboleettiin isaanii ana biratti ergitee jirti. Akka waan ani mana deemee ani isaan gatee ganama irra barraa ka'ee diida wayii deemetti kophaa isaanii akka waan mana keessa jiraniittan obboleettii itti haa dawwaltu dhimma raachina sagalee ishee laawaa dirra goone jechuudha. Kanaafuu nu dhaggeeffadhaa asitti fidiiti caaltuudha dawwalii fiiti nagattee deemte tigisee attaan. Bu'ii gooftaa koo. Ishiin jedhu intala koo namni akka daa'ima namni baatu miti. Caaltuudha inda wanta sagalee laawaa dirra bootannaa sagalee ishee dhaga'amu siirasii taate aarteetuma dubbatta bakka ishee. Akka waan ani isaan gatee deeme mujoolleen karaa hin beekani magaalaa keessa hin beekani maaloo badu jettee kaleessaa kaaftee kalee amati ergannaa isaanii dhufu jettee kaaftee dubboosi waan ta'eef amma naasifnaa jechuudha amma biraankeetti hojjennaa isiniin jennaa mitira burte obboleettii keessa naasifnaa. Hello caaltu. Hello. Hello. Oh, nagaa bulte. Jirta. Jira caaltu wayisitti maayfanii be nagaadha wanti waan ta'e sitti mareeni. Ijoolleen sodaatan nama biraan ishee godhu. Maanno jirarta? Maali caaltu koo natti naartuura sitti nima. Maani anori intini ganama ka'eeni. Achi gara karaa wayiin deeme waan namaa wayiin harka irraan gadi buusuu ijoolleedha dawwaltee dubbiftee ta'a sirkii isaanii naa ba'uu didee dawwallaafiin. Mana keenya immoo ni torkitu hin jiru. Manatti inni isee baay'een siin jedha anatu karaa wayii waan qodaa ayyaanaa wayii na bira jira. Carqii wayii nama bitee tokko na bira jira sanni sarpiraasii fuudhee gara akkana gara amboo kana ga'u ka'eera garuu amma deebuutti dawwaltee taafeedheeni. Natti naartu miti. Makiinaa irra reefuma bu'ee jara bira ga'uuf ni Akeetti kennee ol deebi'een kaadee manaa ba'ee saati koo tokko mataa ishiitti manaa ba'ee amma mati ijoollee qursiisi nyaanni akkanatti taa'aru. Daawwalli itti mi'a mana keenyatti. Akka hin galle. Akka hin banne bichaa jedhee kalaanni akka jalaan banne bichaa malee. Hin badan maali garuu maal manaan bayinaa jedheen naannoo. Akkasuma rakkoon gaa yoo wal deebite reeti. Anoo sa'aatii 10 irra hin deebi'otta. 10 irra? 10 irra hin deebi'a ka'u xiqqaate. Amma iyyuu reefu sa'aatiin sa'aatii 4 iyyuu miti amma. Uwwee jaartoo? Dhuguma chaartamoo dhuguma sin jechaa jira. Maal bor deemuree maali maaltu isaan jarjarsee ba? Laa bor deemu yoo biin ayyaana
Maazariin maal yoo kophaa ta'an? Maalin Buddha fuutu fuutu wayiidha. Maashinii dhugaa waaqayyoon. Osoo itti hirmiyyi natti himti. Koo gurbaa burtee bujaa kana fuudhime. Maal taadha koo dhugaa waaqa jiraataa tasitti dhimmiyaatti natti himtaa? Deechi maal fakkaatti? Maal durbadhi siin jedhe? Dhugaa waaqayyoon balleessite. In sodaatani dhugaa waaqayyo. In sodaatani bee dubbachuu. Nama si maraacha jennaan ni sodaatani. Silkii kan fuutee kaatee si dabaluu aatte lakkinaan sodaatani. Si sodaattee dhiifte. Dhugaa Yesuus maqaa keerra tokkettee kaatee sodaattee dhiifte. Burteen garuu gobasiidha dubbatti. Maale isan jechuu kee sodaasitu jedhe waan jedhu jecha way jarsan siin jechuu keessatu nuun jedhe xumure maal jaan dubbadare ulfaatu. Siin dawwallus bakka akkuma nuunaa udidde sana. Ciao qibaatii gollanaa fuudhe achirraan bu'e. Qibaatii guddaa tokko achiin bu'e fuudhe. Maa nuu rifachuu didde bakka ciao. Bakka buleewwan koo intalli ofiifiitii piraankiidha nuun jette nuun piraankiidha otoo hin jedhiniini hamma safeena fuuf gabaa keessan harkaa badan hin jiran gabaa ayyaanaatti uffata bitachuu dhufanii gabaan geessa gabaa keessa ijoolleen harkaa badan uun jara salanaa dhugaa jira jedhee maraa amma yubboosutti waan ta'e godha malee maannisu amma shirribaatti itti gaajaalaniisu yeroo biraa walitti deebina nagaan tura.